Arrabati ilma dhugaantiige Oromoo turkeesse bilisummaa teesse ummata Oromoo dhibbaa itti amanan ummata dhugaa qabu akka ta'e ummata tokkummaa cimaa qabu akka ta'e shufuroon gandaaf amantiin fiffiitu gabaan Oromoo isatti himu itti himaa warra ofoo laale kanatti gabaan Oromoo jaldaabni Oromiyaa liishoon isaa dhiiga qabsaa'otaatiin tolfame girgiddaan isaa muyni isaa lafee goototaatiin dhaabame abadan jumlaa malee chirichaaroo hin bitatu kana itti himaa nuni dhan jechuufi miti waajjira keenya cufan jechuufi miti nuna jeesan jechuufi miti mootii warra amata dhibba nugusa ta'uu barbaaduu malee nuti du'uufis hidhamuufis dhabamsiifamuufis qophii qabsaa'otamu qabsaan Oromoo bolol angoo hin qabu bolola bilisummaa malee bilisummaa ummata isaa malee dhugaa ummata isaa malee tarsiimoo qabna tokko yoo hidhan kumaatama itti hiriirsina tokko yoo ajjeesan kasan daranii jala itti ol baafna abadan waan takka beekuu qaban ji'a as deemu filannoo as deemu kanarratti jaalatanii jibbanii wixxifatanii ka danda'an nu keessaa ajjeesanii hidhanii ummanni Oromoo fi Oromiyaa akka isin argu kanatti arga mootummaa isaa ta'u inuma filatu kana immoo dhaaduu hin goonu beeytu wal beeyna amma isaan maa yaadan beeytu miseensa miliyoona 7 qabnaa jedhan 70 kenna caalaa onneef dhugaa qaba doolaara biliyoona qabnaa Arabaaf Chaayina faranjii nutti kennanii jedhan midhaan bunnaa takkaa gabaree kennati caalaa hin sodaatina waggaa lamaan biyya kana galle kana jala deddeemnee waggaa siree jalatti qabnu cidhaan siree birallee jaaraa turre beeki isinitti himu biyya tana qabalee irraa haga federaalaatti qabsaa'ota Oromoo jaarree jirra hin sodaatina hin shakkina nama 500,000 hidhuudhaaf qophii qabnaa jedhan yoo manni dhagayeef ol siisaa jennaan miliyoona 5,000tti dhugaa rabbii isinitti himu miliyoona 50 kana yoo hidhan abadan Oromoon inni wabilisoomti an Oromoo da jechuun kee aarse ilmaan bofaa leenca addunyaa raastee jecha tokko qofaan an Oromoo da jechuun kee aarse ilmaan bofaa leenca addunyaa raastee jecha tokko qofaan ibiddi warraaqsaa dho'eessin qabate